nama harda fireeshii harda TikTokii banattee dhuftutti 15 viidiyoo 15 diidama gadhiisaa oolu. Sigalee nama miidiyaa kan dura beeku nama miidiyaa kan mucaala barate garuu ammoo namni har'a TikTokii banates fireeshiin har'a dhuftee TikTokii banates akka taasaniif viidiyoo kan hin dhiistu dhugaa itti wallahi maalo kadirin nu fite dis kale sarre ke wate harre fitti kay ano fitti kay waan fede haa dubbatu ammoo waan fede haa dubbatu waan fede dubbatee mire nulli waan fene dubbanna dhugaa jirutti na saddiqimsuudha waan fede haa dubbatuun hin ta'u obboleessa agira waan fede haa dubbatu jechuun arrabni kun badaadha biyyaan baa kana keessatti jecha namaaf nama wali buusuu waan badaa yoo ta'e irraa gaafatamta kuni dirqama waan fede haa dubbatu wanni jalwaytu hin jiru obboleessa naasee ለዛ ይባል ነገር የለም አቴበሎ ከሱ ጎዲ ገንዳ ወዲ ጎዲ እትጋባታም ሴረቢያ አውሮፓ ከሰዮ ጅራት ኢምቤለቾ ተሌዋን ጋር ከሳዩ ቢያ ባት ቢየ ጉድት ቢየ ስላለም ይትቀሮሙ ደንዳው ቢየ ስላለም ይትጅጅረሙ ደንዳው ዩኬ ታኒ ወላሂ ቢየ ነምኑ ዋሂድ ይትጅጅረሙ ደንዳው ከሰ ታኒ ነምኑ አና ከና ደለቡ ነው አና ከና ጎዱ ሼም ኦፍ ዩ بليس برنولي ورا أوروبا يروجرون بينار وان كيس يروان أوروبا كيس يروون بينار بر نمنيو بتي جري باري ما جتشيرا ما إما كيارا ما واد دساتي أرتيستي كو فتاة يغاتشدي إذا كو فاهمتي شكري جمال الله لو دندت صاحب ولين جران إني ما أكسن دا إني ما أكسن قدين inni ka adda mataa isaa dhufee Oromoo kaan arrabsee Oromoo si ajandaa baasuuf maal abbaa isaatiif dhugaa jirutti muudha. Kabajaa fi teessoo abbatuuf jira eega obboleessaa kiraa. Kabajaa teessoo abbatuuf jira yoo in kabaje yoo kabaje namsi kabaje yoo kabajin na kabajaa jechuun hin taatu jechuudha. Artisti Oromoo ergate akka artisti Oromootti kabajamee taa'u qaba. Waan gandaa fi haasawwan ta'an haasawwan xixiqqishuu haasawuu keessaa bahuu qaba. Itti himuu qabdan dhugaan jiru waan ganda kiyyaa dhuftettee gaafa inni balleessee irra taru yoo itti dhiiste Boris siba gandaan si dha'a jechuudha. Gandaan itti deebi'ee Boris waan kana olii balleessuu danda'a. Garuu har'a dhugaa jiru dura dhaabattee itti himuu qabda. Yoo waa balleesse ganda kiyyaa dhuftee rakkoon qabu waan fedhe balleessu yoo jette sun waliin nun deemsisu fuulduratti jechuudha. Karaa dheeraas hin deemsisu dhugaa walitti himaa dhugaa walitti dubbachaa deemuun gaariidha. Siigalee wallaahi laazim an dhugaa asinitti himaa miti rabbii kee kakan hardhaa miti bara 2000 keessa bara 2023 moo 22 gaabiif deebiin haawwan artistii ati dinqisiifattu jaalattu eenyu naan jennaan Kadir martuu jedhee ture mikniyaatum dhugaan tokko farratti namni Oromoo keessaan dinqisiifadhu isa waan ta'eef garuu hoo namni akkasiisu yoo gabbuu har'a ganda namaa fi wannoo namaatiin nama arrabsu ምንም ማድረግ አትችልም እንትፈተንስታ ሂዳዳ መራታ keessan ሂዳዳ ገንዴ keessan ሂዳዳ ማርቲ keessan ወቹ አርሲኒስ ገንደ ገይረ ባለስ ተይ ሀርጊኒስ መራታ keessan ሂዳዳ ወዳምነር ኖር ኦሮሞ ፊንጀን ኖር ኦሮሞ አከ ኦሮሞ ተከታለ ደምደም ሲንዳዳምነ ረወራ ጋንኛቹ ሂዳሙ ቀብዳል ልክልክ ሲንት ማውሊን ደሙ ቀብ ወላሂ ሐሰብ ወይ እንዴት እና አካሽ ያ ኦሮሞቲ ገረብየቴ ሰኒ ገላ አስራኑ ካይስና ሁጂቲ ዴጋ ሚሶማ ቢዩኑ መስፎማ ራያ በመንጫ ደለጋ ዩ ሰገሬታ ወላንተ ዩ ሐሰው በርባደን ዩ ሐሰው ንስኛት ዩ አረብሳ ስንጀት ዴማ ኩኑ ዳንጋ ኬሰን ወይረኒ lafateessan giddiin isin raaflataa jiran oromiyaa giddiin isin raaflataa dhugaa bara wayyalii isin raaflataa jiran waa hedduu jira biyya hedduu jira waan sagalee itti ta'an isin garuu maa isin dadhaban jedhaara
keessa yunaan nolamii kana maa dadhabanii Oromoo keessa kabbaadii waraabamni kun baaworii qaba. Harargee barri. Wallaahi maa isin dadhaban? Ijoollee maa isin dadhabne qoon? Reebnuun jedhan. Tutumaan yoo reebnu. dhiistanoo nagaan jiraanna. Jawaarii fi Kadiir Martuu dhimma dhuunfaa walirraa qabaatan wal gara rakkoon hin jiru. Kadiir Martuu jaartii isaa jaaladhee arfaasee jaaladhee jedhe. Arfaasee jaaladhee Kadiir saniif na jibbaa jedhe. Jawaar saniif na jibbaa jedhe. Maaliif si jibba boleessaa jira? Yoo jaalatte maal gochuu nutti himta? Yoo wal jaalattan maa waliin fuunu? Eega wal jaalattan maa wal nikaa yookiin damboo wal wallan jedhe maa yuukeetti waamne yookiin biyya yuukee san keessa maas hin baasne gara Ameerikaa. Yuukeen Ameerikaa. Kadiir ilillii qaba. Jawaar. Rakkoo bara ibsa shaadhiisatti. Gidduun galina. Jawaar jechuun nuuf ija bitaati. Ija mirgaalle. Ija teedha. Jawaar jechuun kabbaar sooma. Qalladinaa. Jawaar hin jechuun kabbaar sooma Jawaar malatti. Senegalee. Jawaar ka gandaati miti ka Oromooti. Akka Oromootti qabsaa'aa turre. Akka Oromiyaatti akkana godhaa ture. Bara inni Oromoo akkana godhaa ture. Akka Oromiyaatti akkana godhaa ture. In beena jechuun marti kana nuu miti dhugaa namaa bardiina tokko jechuun gaafa injifatamte yookiin katashannaaf dhugaa isaan galchita. Yoo har'a galchuu baatte jechuudha. Hin beena maala kana ta'e sii galee. Kanaafuu dhimma dhuunfaa yoo walirraa qabaattan wal garabaa chiggirella. Akka dhuunfatti Jawaar jedhee arrabsaa wal akka feete ta'e. Mikniyaatum Jawaarillee gabbayee deebisiin deebisuu jechuudha. Haguma feete haasofitee haguma feete kooyxa malee Jawaarii deebii namaa deebisu arginee hin beeknu jechuudha. Si galee dhimma dhuunfaatiif jedhee. Kanaafiyyuu warroonni garee Jawaar arrabse jettanii girri jettan nurraa dhiisaa buleessa. Arrabsu mirga qaba. Wayi leenca baddaa baalee fakkaadda kun hoom. Bismillaahi. Waan akkanaa nama godha. Isinii galee Jawaara jedhee inni wala jiru Jawaara beeytan kaasila beeytan isinitti hima. Hin beeytan. Jawaara namni kammase. Jawaara namni dhuge. Abbaan fedhe gadi hin buusu abbaan fedhe gadi hin deebisu. Mikniyaatum Jawaara kaa minim. Gariiba ችግር የለም ተመችቷል። ኑሌኑ ተመቸረ ኑቴር ኑወሪ ገሪባ ሱን ኑቴር ረኮን እንጂ ገሩ ኢሲነሞ ወሪ ገንደ ሰበበ ኢሳ ገንደ ነማ አራብሲታን ነው ኢሲን እንጀል ኦጁሌን ተነተ ገንደ ነማ ትይጣን ነው ኑወከልተን ኑስ በከበ እንቡተን ስኔጋሌ akka Kadiiritti akka Kadiir jedhaati maqaa isaa dhahaati. Deebisaa fi garuu ganda namaa hantu kenna. Si galee mikniyaatum gaafa ganda namaa tuyxan garaan hin danda'u jechuudha. Ana yoo ganda kiyyatu kan garaan hin danda'u. Si galee garaan hin danda'u. Dhugaan jiru kana. Iluu bira dhaqee maal godha dhaqee? Ana gaafa tokko yaada tokko gaafa asirratti taasoo akka mataa kiyyatti haasa'eeba akka mataa kiyyatti badheeba akka mataa kiyyatti kolfeeta badheeba akka gandatti miti kasirratti haasa'u isinii galee kasarraa fi dhimma keessan ibsaan akkas jedhee namni jedha haasa'a chiggirilla akka maqaa kiyyatti waan balleessetti hin fudhadha isinii galee nama yoo shinfatiinatti himan shinfatiin taqabballee miti. Si galee nama badii yoo natti himtan badii kiyya sirreeffadhu malee badii miti jedhee gurra duucha miti isinii galee. So saniifiyyuu dhugaa jiru kana dhugaa walitti malee waliin deeman bareeda yaa Oromooti. Shame of you. Oromoo jin. Mee nuti Oromoonni jirtu. Takka keessa fataa isin godha. Dhageettanii iluun siyaamaa
Senegalais ችግር የለም Senegalais Kadirin akka mataa isatti kadir jedha waan feetan jedhan sanirraa kanaaf ganda namaa hin tuqinaa ganda namaa narrabsinaa gandaan waliin galu gaafa ganda namaa tuqixan keessa namattu aaraa keessa namattu qamaa nama jaalannuuf wal kabaju jira nama waggaa meeqa waliin jiraanne jira Senegalais sun akka matatti nan akka dhuunfatti wallaa gara fura kun qabu garuu gandummaarraa ganda namaa tuquurraa fagaadhaa rooti dhaamsi kiyya kana jechuun karaa qabaaba Senegalais Sanir rabe gorsa na bicha gorfadda gorsa wallahi billahi shey mi dana bicha angadi